Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad naannoo Somaaleetti piroojeektii warshaa xaa'oo meetirik toonii miliyoona 3 kan Daangootee Giruuppii waliin ta'uun ijaaramaa jiru daawwataniiru. Daawwannicha irratti haasaa taasisaniin sababni olaanaan asitti argamuu keenya piroojeektii kana itti dhiyeenyaan kan hordofnu kan ilaalluu fi geggeessinu waan ta'eef rakkooleen yoo mudatan furaa deemuun yeroo jennetti yoo danda'ame ammoo ariitiin xumuruuf fedhii olaanaa waan qabnuufidha jedhan. Piroojeektiin meegaa doolaara biliyoona 3 oliin ijaaramu kun bifaa fi dandeettii dinagdee biyya keenya sadarkaa olaanaadhaan jijjiiruuf dandeettii olaanaa qaba jedhaniiru. Aliko በጣም ኮሚትድ ሰው ነው። Alikoon nama fedhii fi kutannoo olaanaa qabudha. Yeroo waadaa galetti birrii isaa yeroo isaa akkasumas ogeessota isaa bobbaaseera. Nuti ammoo itti dhiyeenyaan hordofuun piroojeekticha xumursiisuun rakkoo guddaa Itoophiyaa keessaa ni furra kan jedhu amantaa qabna. Hojii baay'ee namatti tolu argine. Haaluma kanaan mootummaan naannoo kan federaalaa itti dhiyeenyaan deeggarsa barbaachisu taasisaa akka xumuru yoo taasisne piroojeektii rakkoo guddaa furu akka ta'e amantaa guutuun qaba. Naannawaa Godeetti investimentiin gaggeessaa jirru kan amma ifa taasifnee fi hin ibsin jirru waliigalaan sadarkaa daandii qilleensaa Itoophiyaatti galii olaanaa Itoophiyaaf kan galchanidha. Investimentii salphaa miti. Daangootee qofti doolaara biliyoona 3 oliin asitti investi taasisaa jira. Akkasumas investimentiin Chaayinaa ni jira. Kanaaf kunneen bifaa fi dandeettii dinagdee biyya keenyaa sadarkaa olaanaadhaan jijjiiruuf dandeettii olaanaa kan qabanidha. Nyaataan of danda'uun ajandaa keenya isa ijoodha kan jedhan Dr. Abiy Ahimad kanaafis qabeenya uumaan nu badhaase hundatti fayyadamuun xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jirra jedhan. በምግብ ራስን መቻል ዋነኛ አጀንዳችን ነው። Nyaataan of danda'uun ajandaa keenya isa ijoodha. Nyaataan of danda'uuf nu barbaachisa. Lafas qabna. Bishaan ni barbaachisa. Isas qabna. Humna namaa ni barbaachisa. Humna namaas ni qabna. Sanyii filatamaa fi xaa'oo irratti hojjechaa jirra. Kanneen yoo guuttanne nu qofaaf osoo hin taane kan biroof kanaaf hojjechuun ni danda'ama. Bakki kun bakka baay'ee namatti toluu fi dirreedha. Bishaanis ni jira. Gara jallisiitti jijjiiruun yoo hojjenne naannoon Somaalee baay'ee fafuu danda'a. Kun yeroo qabeenyaa fi hojjechuu gaafata. Kana yoo milkeessine garuu rakkoolee keenya hedduu furuu danda'a. Piroojeekticha ji'oota 40 keessatti xumuruuf karoorfame kan ture ta'us amma garuu yeroo isaa caalaatti gabaabsuuf abbaa qabeenyaa Alikoo Daangootee waliin waliigaltee irra ga'amus Dr. Abiy ibsaniiru. ጥቂት ወራት በፊት ከዳንጎቴ ጋር የነበረን ስምምነት Ji'oota muraasaan dura waliigalteen Daangootee waliin taasisne simmintoo Daangooteef sarara dabalataa dabaluu fi oomisha isaa dabaluun investimentii guddaa tokko kan ture yoo ta'u lammaffaan ammoo Goodeetti piroojeektii warshaa xaa'oo meetirik toonii miliyoona 3 oomishuu danda'u ijaaruudha. Yericha waadaan uummata keenyaaf galle ijaarsi warshichaa eegalamee ji'oota 40 keessatti ni xumurama kan jedhu ture. Hojii kana erga eegalleen booda akkuma beekamu addunyaa irratti xaa'oo fi boba'aan meeshaalee alaa galan murteessoo ta'e waan argameef yericha gabaabsuuf maal gochuu qabna jennee Daangootee waliin mari'achuun har'a ammoo sadarkaa hojichirra jiru ilaalaa jirra. Hanga danda'ametti ji'oota 40 asitti piroojeekticha xumurree ofii keenyaa fayyadamuuf yoo nurraa hafes gabaa alaatti erguuf waliigaltee gaariirra jirra. Abbaan qabeenyaa Alikoo Daangootee waadaa galan bu'uura godhachuudhaan maallaqa yeroo fi ogeessota ramaduun kutannoodhaan hojjechaa akka jiran Dr. Abiy ibsaniiru. Qophiin bakka warshichaa sarara bishaanii fi bittaa galteewwanii haala gaariidhaan raawwatamaa akka jiru kan ibsan Dr. Abiy dabalataanis hojjettoota 5,000 kan ta'u ijaarsi mana jireenyaa raawwatamaa jira. Kunis baatii fulbaanaa dhufu keessa guutummaatti xumuramee hojii kan jalqabu ta'uu eeraniiru. ስራው ያኔ መተን ስናይ ያው ሐሳብ ነበር። ዛሬ እንደምታዩት ስራው ተጀምሯል። Hojicha gaafas dhufnee ilaallu yerocha yaadatu ture. Har'a akkuma argitan hojiin isaa eegaleera. Ji'oota 3 yoo baay'ate ji'oota 4 booda deebinee ni ilaalla. Ji'oota 4 booda wayitaa dhufnu manneen jireenyaa baay'een ni xumuramu. Manneen namoota 5,000 ga'u mandara xiqqootu ijaarama. Fulbaana irratti inni guutummaan guutuutti xumuramee hojii ni eegala jennee abdii qabna. Bishaan bakka jiru as fiduuf hojiin bakka ol ka'aa gadi buusuu fi bakka gadi bu'aa ol kaasuu hojjetamaa jira. Meeshaaleen hedduun bitamanii galaa jiru. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti warshaa xaa'oo kana xumurree rakkoo olaanaa Itoophiyaa tokko ni furra kan jedhu amantaa qabna. Mootummaan hordoffii fi deeggarsa barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan taasisuun piroojeektichi yeroo gabaabaa keessatti xumuramee rakkoo Itoophiyaa akka furu akka taasisanis mirkaneessaniiru.